mee dhaabbattoota waliin jirru paartii tokko keessa waliin jirru bira wal bira qabnee alaala. Lakkoofsa isaatiin miliyoona afur kan qabu hin jiru. Hin jiru. TPLFtu miliyoona afur qabamoo? Dahidantu miliyoona afur qabamoo? Ba'aadantu miliyoona afur qaba. Miliyoona afur kan qabu OPDO. Nama kun bineensa miti. Nama sammuu qabu waa yaadee hojjetu. Takka takkaa dhugumaanuu akkuma jennutti dhaabni kun dhaaba dandeettii ga'umsa muuxannoo hin qabnedha jettee moolaan baay'ina namaa duwwaa miti. Mee lakkaa kan kaanis achi darbaate ilaala. PhD namoonni qaban, maastarsii namoonni qaban yoo barnoota ta'e, BA namoota qaban yoo fudhattee ilaalte lakkoofsi isaa baay'ee. Isa duwwaa miti dhaabni kun dhaaba dullachi walitti qabame miti baay'een isaa dargaggeessi. Eenyu walitti dargaggeessi? Parsantiin 70-80 dargaggeessa. Yoo wannoo dhaaba kanaa fudhannee yoo ilaalle. Lakkoofsaa yoo ilaalle guddaa barnoota akkan jedhamne sartifikeetii mana barumsaatii dhufuu yoo ilaalle guddaa baay'ee humnaan yoo jenne immoo baay'een dargaggeessi dhaabni keessatti ijaaramee jira OPDO. Maali deliiveriin keenya kan akkas ta'u paaradoks kan isa godhu. Dubbiin kun amma dubbii baay'inaa keessa jiramoo rakkinni kun rakkoo ga'umsaa keessa jiramoo eessa dhukkubni kun ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Rakkoon isa rakkoo kutannooti. Iddoo kaanittis bara sagal taanee hojii raawwachiistuu keessatti hirmaan garaagarummaan keenya inni kaan sagal ta'ee dhufe maaliif nu mo'ate? Nuti maaliif mo'amne sagal taanee? Kaan waan hojjetuu fi akkatti hojjetu ganamaa galgala dhimmamee hin hojjetu. Yeroo tokkoof hin dagatu. Halkanii guyyaa waan dhimma isaarratti itti gaafatamu fudhate irratti eetuun dagatiin hojjetu. Nuti xinnoo yoo hojjenne immoo baay'ee gammanna. Xinnoo hojjenneet baay'ee boqotu. Dubbiin kun dubbii kutannoo. Kutannoo keessa jira. Xiiqii keessa jira rakkoon keenya malee baay'inni nutti hafee miti. Yoo dhuguma Oromiyaa hoogganuudhaaf yoo ta'e dandeettiin dhaaba keenya keessa jiru mootummaa keenya keessa jiru xinnaa ta'ee miti. Dandeettiin nu hanqatu miti irras xinnaa ta'ee miti nu harka jiru. Garuu jiru wanti xabbeetu yoo deemte immoo uummanni gadittis eessattis hin bo'u. Maali dubbiin kun abaarsa moo cubbuu maaliiti? Dhaabbanni ilaaluu danda'u nu gargaara.